Daddabarsa maallaqa seeraan alaa hojmaanni to'achuu dandeessuu durfamuu baannaan biyyattiin balaa guddaaf akka saaxilamtu ibsame. Dhimma daangaa Sudaanii fi Itoophiyaaf waraanni furmaata hin ta'u jedhan ambaasaadar Dinaa Muftii. Saudi Arabiyaan daangaalee ishee Qatar waliin qabdu deebiftee saaquudhaaf jedhamee jira. Akka mul'atan kabajamoo daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu waliin mabita shumatii hanga xumuraatti nu faana tura. Koomishiniin poolisii federaalaa qondaaltota waraanaa yakka biyya ganuu raawwatan shakkaman ajaa to'annoo irratti baasee 300 keessaa 15 to'annoo jala oolchuun qorannoo adeemsaa jiraachuu fi isaan 15 ammoo duula seera kabachiisuutiin tarkaanfii irratti fudhatamuusaa beeksisee jira. Kanneen dhokatanii jiran hojiin adamsuus itti fufuusaa koomishinichi ibsa har'a baaseen beeksisee jira. Haaluma kanaan qondaaltonni waraanaa to'annoo jala oolan Meejar Jeneraal Gabramedin Fiqaaduu Haayiluu, Major General Yirdaaw Gabramedin, Brigadier General Gabrahiyot Sisnos Gabru, Brigadier General Insu Ijajo Irasho, Brigadier General Fissa Gabra Silase, Colonel Dasalenya Abbaba Tasfaye, Colonel Iyasu Nagasa Tasama, Colonel Mabratu Tabla Walda Mikael, Colonel Barakit Amalu Gabru, Colonel Hayal Mazgabo Masho, Colonel Fissa Gidai Walda Mariam, Colonel Muzai Tasama Suyum, Colonel Fissa Bayana Gabra Kidan, Lieutenant Colonel Mirutz Walda Aragai Gabra Meskan, Lieutenant Colonel Mirutz Brahani Abarata Usani, Commissioning Policy Ferrala Bexejra, Corono San Ratrawatamus to Fusa Commissionichi Bexejra, Dula Olantuma Sera Kabachisu, Raya Sabiafi. Polisiin federaalaa waliin ta'uun fudhatan kan irratti kan tarkaanfiin irratti fudhatame Colonel Tasfaayee Gabramedin, Colonel Yemane Gabramasqal, Lieutenant Colonel Hadish Gabra Tzadiqaan, Colonel Maashoo fi Colonel Alim Gabramedin ta'uun isaanii mirkanaa'ee jira. Murni TPLF waraanicha ergaa moo'ee booda haala Murni TPLF waraanichaan ergaa mo'ameen booda haala uffannaa fi wantoota garaagaraatiin of jijjiiruun iddoodhaa gara iddootti socho'aa jiraachuu poolisiin ragaa argachuu beeksisee jira. Jiraattonni naannoo Tigraayis poolisiidhaaf eeruu barbaachisu kennuun gahee isaanii akka bahatanis waamichi dhihaatee jira. Daddabarsa maallaqa seeraan alaa to'achuudhaaf hojmaanni yoo hin diriirfamne biyyattiin balaa guddaadhaaf akka saaxilamtu himamee jira. Wiirtuun odeeffannoo nageenya faayinaansii dhimmicha irratti hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Gabaasa jala oduu Itoophiyaa Taaddasaa Tarafatu dhiyeessa. Hojjettoonni giddugala odeeffannoo fi nageenya maallaqaa Itoophiyaa hojiin maallaqaa karaa seeraan alaa socho'u to'achuu kan dhaabbata tokko qofaa osoo hin taane gocha kana saaxiluun kan lammii hundaa ta'uu qabaa jedhan. Giddugala odeeffannoo fi nageenya maallaqaa Itoophiyaatti dursaan garee to'annoo fi hordoffii obbo Mulgeetaa Tamasgan gochi maallaqaa seeraan ala daddabarsuu miidhaa guddaa biyyarraan gahu bira darbee investimentii liqaa fi deeggarsa dhaabbilee addunyaa irraatii biyyattiin argattu kan miidhuudha jedhan. እነዚህ ወንጀሎችን በጠንካራ ሂደት ካልተከታተልናቸው yakkoota maallaqa seeraan ala daddabarsuu kana xiyyeeffannoon yoo hin hordofne dhaabbileen faayinaansii biyya keenyaa dhaabbilee faayinaansii biyya alaa wajjin carraan hojjechuu ni dhaabbata. Lammaffaa ammoo investoroonni biyya alaa gara biyya keenyaa hin dhufani. Sadaffaa ammoo liqaan dhaabbata maallaqa addunyaa IMF fi baankii addunyaa irraa argannu nurraa dhaabbachuu danda'a. Dhiibbaa guddaa nurraan gaha. Dhaabbanni idil addunyaa dhimma maallaqaa to'atu yeroo yeroon seera baasuudhaan sadarkaa biyyoonni irra jiran kan ibsu yoo ta'u kanaan dura Itoophiyaan Itoophiyaatti nageenyi maallaqaa fi hojiin seeraan ala maallaqaa irratti hojjetamu sadarkaa yaaddeessaa irra gahee akka ture obbo Mulgeetaan dubbataniiru. ህግ ብቻ አይደለም እንዴት እየተገበሩ ነው የሚል
seera qofa miti akkamitti hojiirra oolaa jira jedhanii hordofuudha. Akka biyyaatti gamaagamni taasifame Itoophiyaan biyya maallaqni seeraan ala itti socho'u biyya nageenyi maallaqaa hin eeggamne taanee galmee bilaaklistii keessa gallee turre. Ammas yoo xiyyeeffannoon hin hojjenne deebinee rakkoo keessa galuu dandeenya. Carraan dhaabbilee idil addunyaa waliin hojjechuu akka bal'atuuf dhaabbanni nageenya maallaqa Itoophiyaa cimuu qaba. Dursaan garee xiinxalaa yakkoota maallaqaa giddugala odeeffannoof nageenya maallaqaa Itoophiyaa obbo Gabayyoo Guddataa giddugalli Itoophiyaa ulaagaa dhaabbanni addunyaa baasu guutuudhaaf hundeeffame malee sadarkaa isaa eegee yakkoota maallaqaa irratti hojjetaman ittisuudhaaf kan gurmaa'e miti jedhan. በተለይ አንዳንድ ኬዞች ጋር የተያዘ dhimma tokko wal qabatee yeroo sochii maallaqaa nama dhuunfaa itti dhorkamu ture kan tuqamuu fi hin tuqamne jedhamee beekama ture. Keessaas alaas dhiibbaan tureera. Dhimmi siyaasaas tureera. Odeeffannoo xiinxalluun qindeessuun jiraachuu qaba qaamni dhimmi ilaalu. Istaandardii biyya alaa guunnee hojjechuuf kan dhaabbanni kun humna namaa konkolaataa fi baajata gahaa hin qabu. Baajata gahaa ramaduu dhabuun dhaabbaticha miidhuudha. Yakkoota maallaqaa irratti raawwatamanii fi hojii daddabarsaa maallaqa seeraan alaa kana to'achuudhaaf amma hanga tokko hojjechuuf yaaliin kan taasifamaa jiru ta'uu ogeessonni giddugala kana dubbatanii jiru. ከለውጥ በኋላ በተለይ ቅርብ ጊዜ እንደከዚህ በፊቱ ጂራማ booda hojiin lakkoofsa irratti qofa kan hundaa'ee miti. Birookiraasiin hin jiru. Odeeffannoon ifatti miidiyaa irratti kallattiinis ta'ee alkallattiin nuuf dhufa. Odeeffannoowwan kan akka galteetti fudhannee odeeffannoo dabalataa sassaabuudhaan yakka raawwatame qorannee gurmeessinee qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsuun bal'inaan amma hojjechaa jirra. Qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsuuf bal'inaan amma hojjechaa jirra. አገራት አሁን እስከ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መጥተዋል በአሁኑ ሰዓት። yeroo ammaa kana artificial intelligence'n dhufeera. Hordoffii namaa jalaa baanee artificial intelligence'n hordofamaa jira. Kanaafuu yakkamaan amma qorataa yeroo itti caalitu jira. Kanaaf dhaabbanni kun teeknooloojii fi karaa humna namaa ga'umsa qabuun ijaaramuu qaba. Dhaabbanni hin ijaaramu taanaan nama maallaqa seeraan ala deddeebisu yeroo hundumaa ariinee qabuun hin danda'amu. Biiroo kana gurmeessinaan hojiin gaariin ni hojjetama. Itoophiyaatti seeraan ala maallaqni gara biyyoota alaatti baafamaa akka jiru ragaaleen ni mul'isu. Itoophiyaan waldhabdee daangaa Itiyoo Suudaan fi waraanni furmaata hin ta'u jettee jirti jedhan Ambaasaadar Diinaa Muftii ibsaa torbee har'aa kennaniin waldhabdeen daangaa Itoophiyaa fi Suudaan waliin wal qabate dubbicha karaa nagaadhaan xumuruudhaa fi koomishiniin daangaa fi ogeeyyii qabachuu isaanii himaniiru. Itoophiyaan mariitti deebi'uun barbaaddi kan jedhan Ambaasaadar Diinaan rakkoo daangaa uumame furuudhaa fi ammas garteenyee mari'achuutti murteessaa jedhan. Daangaan sirreeffamuu qaba kan jedhu jira. Kun sirreeffamuu akka qabu akka lakkoofsa Itoophiyaa 1972 walta'iinsi mootummaa lamaan jidduu ture. Sanirratti yeroo adda addaa qaamni ekspertoonni dhaabatee hojjetaa ture jechuudha. Haa ta'u malee odoo kun nagaan akka hiikamu walta'iinsi jidduu biyyoota lamaan jidduu jiru jidduu kana Itoophiyaan fuula isii gara seera olaantummaa Tigraay keessatti kabachiisuudhaaf waan garagalfatteef waan jechuurraa ka'ee yaadan taanirraan mallattoon taanirraa ka'anii wanta akkasii daangaa Itoophiyaa keessa lafa Itoophiyaa keessa lixuun argame jechuudha. Kun akkasitti ta'uun qabu waan jedhu amma wanni jiru gara nagaatiin hiikuu qabna ka jedhu gara Itoophiyaatiin ka jiru. So wanni hojjetame seeraa miti seeraan ala akka duraatti gara duraatti deebi'aati daangaa keessan ka beekamu san irra deebi'aati achi booda haasofna waan jedhamu irratti poozishinii qabatte jechuudha. Itoophiyaan achuma irratti haasamaa jira jechuudha. Mariin nageenyaa akkuma jirutti ta'ee Itoophiyaan ammas birmadummaa daangaa ishee eegsisuudhaa fi hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jirtis jedhanii jiru. Marii gamsadee haaromsaa irratti kan ji'a tokko addaan citee boodre guyyaa kaleessaa marii gaggeeffamaa akka ture kan himan Ambaasaadar Diinaan marii kanarratti garuu Sudaan sababa gahaa hin taane dhiheessuun akka haftes dubbatanii jiru. Ekspertoonni biyyoota sadii wajjin irraa dhufan jechuun Itoophiyaa, Misrii fi Sudaan irraa dhufan walgahii haga ammaa irratti marii haga ammaa irratti maali wanni biyyoota sadiin kana tokko godhu maali immoo wanni biyyoota sadiin kana adda adda godhu maali poozishiniin isaanii poozishiniin adda addaa isaan qaban differensii kana tokko tokkoon akka baasan maaliif differensiin akkasii akka dhalate maaliif immoo akka wal ta'an kana detail godhanii yaada sanbata dhufu kana akka kaleessan ministrootaa fi
sirreessanii jechuudha kana murteessanii addaan deemanii ekspertoonni biyyoota sadii kaleessa wal ga'uu qabanii ture kalee garuu Suudaan argamuu hin dandeenye sababni isiin asirraa hafuudhaaf kennite ekspertoota Afrikaa kana akka Suudaanitti wajjin mari'achuu barbaada. So marii kana godhuu hin dandeenye. Bakka marii kana godhuu danda'initti gara walgahii kana dhufuu hin dandeenye waan jedhu ibsite ammaaf. Garuu kun walgahii kanarraa hambisuu qaba. Kun sababa ta'uu qaba wanti jedhu uf dura ilaalama. Itoophiyaan akka chairpersonii walgahii kanarraa turtetti gabaa kana kaleessitee jirti jechuudha gara hojii deebisanii naannoo Tigraay ijaaruu irrattis hojiin hubannoo uumuu hawaasa idila addunyaatiif torbee kana sirriitti xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa akka ture Ambaasaadder Diinaan himaniiru. Itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera Hajaalaa obbo Dammaqaan ministeera nageenyaa aadde Mufaariyaat wajjin ta'anii ambaasaderoota Awurooppaa Human and the Resilience Donor Group kan jedhaman jechuun donor group irraa ka dhufan ambaasaderoonni kun Ireland, Ingiliiz, Sweden fi Switzerland isaa wajjin marii dheeraa deemsanii ture. Kompleenii jiru caru hundas kaasanii itti aanaa muummichi ministeeraatii fi aadde Mufaariyaatis ekspertoonni hojii kanarratti hojjetaa jiran maal hojjetamaa akka jiru deebii gahaa kennaniifii ture jechuudha. Gara bootaatti ambaasaderoonni mootummaan isaanii wanta Itoophiyaan hojjetaa jiru kana akkuma jiruun biyya isaaniitti akka gabaa galchan. Biyyi isaanii immoo iyyuu biyyoonni ambaasaderoota kana Itoophiyaa gargaaruudhaaf akka ka'an akkumas akka gargaaraa jiran uf durattis akka itti fufan yaada kennanii jiru. Torban kana keessatti hojii investimentii fi walitti dhufeenya dinagdee biyyattiin biyyoota adda addaa waliin qabdu guddisuudhaafis mariiwwan adda addaa taasifamaa akka turan kaasanii jiru. Dhaabbileen sabquunnamtii eenyummaa ka'umsaa godhachuudhaan walitti bu'iinsa gabaafamuuf eeggannoo irratti taasisuudhaan akka gabaasan dhaabbileen gumii qaamolee amantaa Itoophiyaa hubachiisanii jiru. Waldaaleen amantaalee Itoophiyaa gahee sabquunnamtiileen maal ta'uu qaba akka jedhu irrattis mari'atanii jiru. Maricha irratti haasaa kan taasisan barreessaan waldaa amantaa Itoophiyaa Qasiis Taagaay Taaddala dhaabbileen sabquunnamtii tamsaasa isaanii guyyaa guyyaan hojjetan irratti nageenya giddu galeeffachuudhaan gabaasuu akka qabanii fi waamicha taasisanii jiru. Itoophiyaatti saba eenyummaa fi amantaalee ka'umsaa godhachuun walitti bu'iinsi uumamaa kan jiru ta'uu kan ibsan barreessaa olaanaan dhaabbilee amantaa Qasiis Taagaay ta'us dhaabbilee sabquunnamtii haalli itti dhimmicha gabaasan of eeggannoo kan hin qabne ta'uu himaniiru. Dhimmi kunis hatattamaan sirraa'uu qabaatas jedhaniiru. በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች ብሔርን ማንነትንና አመለካከትን መነሻ በማድረግ biyya keenya iddoo tokko tokkotti saba ilaalchaa fi eenyummaa giddugala godhachuudhaan lammiileen nagayaa badii isaanii tokko malee miidhaan irra gahaa jira. Rakkoo gahe kana ilaalchisuudhaan miidiyaaleen tokko tokko walabaa fi bilisa ta'anii gabaasuu dhiisanii ilaalcha aantummaa qaama isaanii ta'uudhaan gabaasaa akka turan hubanneerra. Isaan tokko tokko immoo miidiyaa hawaasaa irraa ajandaa garagaraa funaana karaa of eeggannoo hin qabneen afarsaa turan. Gochii fi hojmaanni akkanaa kun sirraahuu irra jiraata. Kanaaf miidiyaan nageenya biyyattii eegsisuu fi gahee sarraa eeggamu hunda bahuu qabaata. Ittaanaan Daayirktara olaanaa Abbaa Taayitaa Biroodkaasting Itoophiyaa Boondasan Andu'aalem Gamasaanitiin qajeelfamoonni gaazexeessummaa keessa jiran barsiifata amantaalee garaagaraa keessatti argamaniin kan wal fakkaatan ta'uu himaniiru. የጋዜጠኝነት የስነ ምግባር መርሆችና በእስልምናም ሆነ በክርስትና ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ናሙስኒ ጋዜጤሱማ በርሲፈታ አመንታሌ ሙስሊማ ፊ ክርስቲያና ኬሰቲ ኢብሰመኒን ወልፈካታ ወልቂጡማ ሐቁማ ዲማ መዳለዋ ኤገቴ ቃመ ቶኮፍ ሎጉ ዳቡ ቃመ ቶኮ ሚዱዳፍ ሆጀቹ ዲሱ ዱርሳ ነገኛ ወሊንጅሬኛ ፊ ጃለለ ብያቲፍ ነሙማቲፍ ከነኒ dhimmi amma waltajjii kanarratti ka'aa jiru garuu faallaa kanaati. Kana fooyyessuudhaaf immoo akka mootummaatti xiyyeeffannoo olaanaatti kennuudhaan qaamolee hawaasaa garagaraa wajjin hojjechaa jirra.
Inshuraansiin fayyaa hawaasaa sirna fayyaa biyyattii cimsuu keessatti qooda olaanaa akka qabu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa himanii jiru. Naannoo Oromiyaa bara kana waliin gahinsa inshuraansii fayyaa hawaasaa notaa fi magaalota naannichaatti dhibbeentaa dhibbaan gahuudhaaf hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Korri inshuraansii fayyaa hawaasaa naannoo Oromiyaa Adaamaatti taa'amee jira. Awwalseen dabalata qaba. ኢትዮጵያatti bara 2003 kan eegalame inshuraansiin fayyaa hawaasaa naannoo Oromiyaatti hanqinoota hedduu qabaatu soggoota dhiyaas waliin gahinsa isaa bal'isuuf carraaqqiiwwan garaagaraa taasifamaa turaniiru. Kora inshuraansii fayyaa hawaasaa naannichaa magaalaa Adaamaatti taa'ameenis haala hanqinoota waggoottan darbanii fooyyessuun danda'amu irratti xiyyeeffatameera. Waggoottan kurnan darban keessatti waliin gahinsa inshuraansii fayyaa sadarkaa aanoleetti dhibbeentaa 90 magaalotatti ammoo dhibbeentaa 50 gahuun akka danda'ame ibsameera. Abbootii warraa miseensa ta'uu qaban keessaa ammoo miseensa gochuun kan danda'ame dhibbeentaa 43 qofa. Hanqinoota raawwii turan kanneen furuuf hojii xiyyeeffannoo addaatiin eegalameen bu'aan jajjabeessaan galmaa'uusaa hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalee himaniiru. Kaayyoon sagantaa inshuraansii fayyaa hawaasaa maallaqa funaanuu miti. Maallaqa sassaabuu miti. Qulqullina tajaajila fayyaatii fi dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuudha. Haa ta'u malee waggaa tokko keessatti miliyoona 500 fi miliyoona 80 inshuraansii kanarraa sassaabuun danda'amee jira jechaadha. Seektara fayyaatiif tajaajilaaf miliyoona 500 fi miliyoona 80 ka ta'u waggaa tokko keessatti funaanuun danda'amee jira jechaadha. Waggaa waggaan baasii fayyaatiif qofa namoonni miliyoona 2 ta'an hiyyummaaf akka saaxilaman kan eeran Dr. Mangistuun rakkinichi akka hin uumamne gochuu fi dhaqqabamummaa inshuraansii fayyaa bal'isuuf duula baatii muddee taasifameen qofa lammiilee miliyoona 1 ol miseensa inshuraansichaa gochuun akka danda'ame ibsaniiru. Dhuma bara kanaatti waliin gahinsa aanaalee fi magaalotaas dhibbeentaa dhibbaan gahuun birrii biliyoona 1.4 sassaabuuf karoorfameera. Hirmaattonni konferansichaa dhiyeessii qorichaa sassaabbii maallaqaa fi qulqullina tajaajilaatiin ol qabatee hanqinoonni akka jiran eeraniiru. Ganda waldaa qal'inaa keessatti miseensa ittiin fayyadamaa jiranis asirratti qorannoon dhiyaate kun wanti immoo qonnaan bulaa keenya dhala namaa keenya hawaasa keenya hin tajaajile wanti yaadame kun wanna gaariidha. Naannoo gandaati irratti rakkina guddatu jira. Maallaqni kun abbaa wabii fayyaa qabu kan inshuraansii fayyaa qabu san irraa abbayee waardhatee bulchiisa gandaa harkarratti yeroo qisaasamutu jira. Maallaqa kana baasee uummata keenya miseensa ta'isaaf rakkoon qabu. Rakkoon attituudhaa cheenjiin finne. Daayiriktarri olaanaan ejensii dhiyeessii fi fandii qoricha federaalaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo ejensichi rakkoolee dhiyeessii qorichaa riifoormii haaraa raawwachuun furuuf yaalaa jira jedhan. Qorichi tokko dhiyaachuudhaaf guyyaa 265 fudhata ejensii kan keessatti bitamee tendariin bahee amma dhufee istookii seenee distribuut ta'u jechuudha. Guyyaa 265 jechuun guyyaa dheeraadha waggaa tokko jechuudha. Kanaaf riifoormiin keenya maalidha? Guyyaa 180 deebisuudha. Inni jalqaba riifoormiin jalqaba. Kan jechuun ji'a 3 hir'isuudhaaf deemna jechuudha. Haadholeen tokko buufata fayyaa dhuftee qoricha sana argachuu baannaan inshuraansii komattee deemti. Lammata galmaa'uun barbaadu inshuraansii irratti. Kanaaf isirratti xiyyeeffachuudha jennee qabanne. At least minimum haadholeef daa'imman argachuu qaban. Daayiriktarri olaantuun ejensii inshuraansii fayyaa federaalaa Addee Firiyoot Abbabee itti fufiinsa inshuraansichaa mirkaneessuuf bulchiinsi faayinaansiif kutannoon hooggansaa murteessaa ta'uu hubachiisaniiru. አንደኛው የአመራር ኮሚትመንት ነው። ሁለተኛው የምንሰበስበው ፋይናንስ tokkoffaan kutannoo hooggansaati. Lammaffaan maallaqa walitti qabnee sirnaan hooggannee dhimma fayyaa karoorfamee oolchuudha. Sadaffaan tajaajila qulqullina qabu kennuun hawaasichi tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa keessaa akka turu gochuudha. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa Gamasaanitiin inshuraansiin fayyaa hawaasaa sirna waliigala fayyaa biyyattii cimsuu keessatti gahee olaanaa baha jedhan. በርካታ ሰዎች አባል ኦልሞስት ሁሉንም ማህበረሰብ ወይ namoonni hedduminaan miseensa yoo ta'an kanaanis maallaqa gahaa sassaabuun yoo danda'ame sirna fayyaa biyyattii cimsa. Dhiyeessii qorichaa fi qulqullina tajaajilaas fooyyessuuf gahee olaanaa qaba. Sagantaa kanarratti aanaalee fi magaalonni miseensota hedduu horachuun raawwii fooyyee qabu galmeessan sadarkaa isaaniitiin waancaa koompitaroota fi doqdoqqee badhaafamaniiru. Sadarkaa godinaatti ammoo godinoonni raawwii fooyyee qabu galmeessan birrii 200 hamma birrii 500tti badhaafamaniiru. Godinni Booranaa sadarkaa tokkoffaan birrii 500 badhaafamu, Harargeen Bahaa 400, Buunoo Baddallee ammoo 300 fi 50 badhaafamaniiru. Korri nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaatti taa'amee jira.
Qoricha irratti naannolee lameen misooma waloo irratti fuulleeffachuu akka qaban ibsameera. Rakkoolee nageenyaa irrattis waliin tumsuun hojjetamuu qabas jedhameera. Pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa Umad Ujulu naannoo lamaan gama dinagdee hawaasummaa fi hojiilee misoomaatiin hariiroo isaanii cimsuuf tokkummaa biyyaa keessatti gahee isaanii akka baatan gochuudhaaf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Obbo Jibriil Mohammed qaamoleen farreen nageenyaa jijjiiramicha gufachiisuuf yaalan tokkummaan qolachuu akka barbaachisus himaniiru. Rakkoolee daa'imanii fi dubartoota ragaan furuudhaaf xiyyeeffannoon hojjechuun barbaachisaa ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Kantiibaa Ichaantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee hooggantoota biroo wajjin ta'uudhaan gurmaa'insa dubartootaa wajjin mari'atanii jiru. Marichaan rakkoolee dubartootaa furuudhaaf hojiileen ji'oottan 6 darban hojjetamanii fi kanneen fuula duratti karoorfatan irratti xiyyeeffataniiru. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Haddaas Kiidoo hojiin gara fuula duraatti hojjetamuu xiyyeeffannoodhaan kallattiin irratti kaa'amee hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Aanaalee irraa kaasee hamma biiroottis ramaddiin hooggansa magaalattiin taasifamee ture dubartootaaf xiyyeeffannoon olaanaa kennamuusaa agarsiisaa jedhaniiru. Carraaleen hojii uumamanis fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuudhaaf hojjetamu Aadde Haddaas Kiidoon ibsaniiru. Horsiisee bultoonni godina Baalee Bahaa giddugala gabaa beeladaa dhiheenyaatti argannus hanqina tajaajila buufata yaalaa fi gabatee bishaanii akkasumas kanneen biroo argachuu dhabuudhaan miidhaan nurra gahaa jira jedhanii jiru. Waajjirri misooma gabaa fi qindeessaan misooma naannoo hawaasa horsiisee bulaa godinichaa waliin ta'uudhaan rakkoo kana furuuf hojjetaa akka jiran himanii jiru. Abduu Naasir Jamaal dabalata qaba. Godina Baalee Bahaatti kan argamu giddugalli gabaa Malkaa Odaa birrii miliyoona 6 ijaarame hawaasa naannoo horsiisee bultoota godina Baalee Bahaa, Harargee Bahaa fi Lixaa akkasumas naannoo Sumaaleef tajaajila daldala beeyladaa kennaa jira. Giddugala kanarraas beeyladoonni kanneen akka gaalaa, loonii fi re'een hedduminaan gabaa giddugaleessa biyyaa fi alaatiif dhiyaata. Hawaasni naannoo horsiisee bultoota giddugala gabaa kanneenis dhiheenyatti argachuu isaaniif fayyadamoo ta'uu himu. Gabaan kun dhiheenya asitti argachuu waa hedduu nu fayyade. Aanaa qaachan jedhaa wayibgama, aanaa bareed jedhama, aanaa raayituu jedha, aanaa beeltoo jedha, aanaa sawween jedha, aanaa gindhir jedha, aanaa goroo jedha. Walitti dhufeenyi aanaa torbaa kun nagayaan karaa dimokiraatawaatiin osoo saamni hin jirre, osoo gartee wal mirga dhiibban hin jirre, akkuma rabbii fi karoora mootummaatiif aadaa Oromoo jettutti nagayaan wal bitatee odoo leebaa wayii tokko hin jirre. Rakkoo tokko malee hanni tokko kan jirre, saamisi tokko kan jirre, nagayaan nagaadeen fe'atee deemaa jira. Haa ta'u garuu giddugala gabaa kanatti tajaajiloonni barbaachisoon dhabamuunsaa rakkoo itti uumaa jiraachuu dubbatan. Mootummaan mooraa mijooftuu tolchee asirratti jirtiiwwan hir'inaa kennina xallaaluu bishaan sanii fi gara haakimii jechuu wanni hir'ina xallaalu. Madalabaa jechuudha bakka itti horiin furdatu. Sanilletti bishaan nu galanii ifaan nu itti galee eegumsa cimaa argachuu qabna. Asillee irratti sirriitti karaan kunillee likkii malee miidha. Karaa soofumarii yoo deemu horiin nu jalaa miidhamaa ture. Dhiyootan asiin dura gara galee sirriitti miidhame. Karaa ardaa tarree kanallee gaarri jabaa waan jiru ispaaltiin nu galee sirriitti ispaaltiin nu galee nu eegamuu qaba. Waan jennu silaanu amma shirkaddi yookaan dirijiitii yookaan gartee naggaadota gurguddoo tokko. Kagaltee yookaan asiin barbaadatti hidhaa qabu yookaan asiin jabuutti hidhaa qabu. Akka horiin bitamelleen hagaan deemee bootaa barbaachisaa naggaadin akka kasaare. Horii iddoo kanatti ji'a 2 ji'a 3 roobni dhoowwee dhoqqeen armatti rakkata. Waajjirri misooma gabaa godina Baalee Bahaa beeylada baay'inaan argamu kanaaf walitti hidhamiinsa gabaa uumuuf hojjechaa jiraachuu himuun tajaajila naannoo giddugala kanaatti barbaachisan guutuufis qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjetamaa jira jedhan. Gaalli naannoo kanatti dhiyaatu gaala biyyaa qofa osoo hin taane kan alaafis tajaajila kennuu danda'u yookaan immoo gabaa biyya alaatiifis ooluu danda'u. Isa kanaaf walitti hidhamiinsa gabaa uumuudhaaf akka mootummaatti xiyyeeffannaan guddaan itti kennamee hojjetamaa jira. Asirratti amma LPC'n tokko kan asii bitu jira. Waliigalaan rakkoo gaba kanaan jiru furuudhaaf akka mootummaatti xiyyeeffatamee hojjetamaa kan jiruu fi haa ta'u immoo akka barbaadamutti yeroo walitti dhaabatee hojjechuu keessatti hanqinni bal'aan jira. Kan biraa akka hanqinaatti kan hawaasni kaasu naannoo kanatti hanqinni bishaan dhugaatii jira. Hanqinni daandii jira. Akkasuma mootuyyuu hanqinni qorsa beellada waliigalaan akka godinaattis tajaajila irratti hanqinoonni garaagaraa kan hawaasni kaasu jira. Kan ammoo yeroo yeroodhaan mootummaa wajjin qaama ilaallatu jechuudhaan rakkoo kana furuudhaaf hojjetamaa kan jiru ta'uu isaa kaasuu barbaada. Qindeessaan misooma naannoo horsiisee bulaa godina Baalee Bahaa
giddugaltummaa faddaaltotaa hambisuun horsiisee bulaan beeylada isaa irraa akka fayyadamu taasifamaa jiraachuu himan. Gaalli kun duraan dirree bal'irra deemeetiin gabaa dhabee dallaalli dhuunfaa qofti mallaqa horsiisee bulaa kana saamaniitiin faayidaa fi ittiin oolfatan jechuudha. Kanaaf dhimma jiru kanaan wal qabateetiin amma piroojeektiin kun erga ijaarame 3,500 torbaan asitti dhaabbateetiin tokko gabaa jiddugalaa asirraa haga Adaamaatti fe'amaa akkasumatti alergeedhaanis warra gabaa waliin walitti qindoofneetiin hojii asitti hojjetamuu qabu kanarratti bal'inaan xiyyeeffatameetiin deemamaatiin jira jechuudha. Fayyadamummaa hawaasa horsiisee bultootaa mirkaneessuufis fayyaa beeyladaa sanyii fooyya'aa fi bu'uuraalee misoomaa irrattis hojjetamaa jiras jedhameera. Godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuutti waliin gahinsa bishaan dhugaatii qulqulluu fooyyessuudhaaf akka danda'ame bulchiinsi aanichaa beeksisee jira. Ababaayoo Kafanii dabalata qaba. Godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuutti waliin gahinsa bishaan dhugaatii qulqulluu dhibbantaan fooyyessuun akka danda'ame bulchiinsi aanichaa beeksiseera. Waliin gahinsi bishaan dhugaatii qulqulluu aanichaa sadarkaa gadaanarra ture. Yeroo ammaa sadarkaa gandoota baadiyyaatti dhibbantaa 64, sadarkaa magaalaa Caffee Doonsaatti ammoo dhibbantaa 98 irra gaheera. Potenshaala bishaanii sadarkaa aanaatti hin qabna jechuudha. Kanarraa kaasee akka aanaatti immoo uwwisni nuti qabnu parsantii 64 irra jirra jechuudha. Bishaan harka 100 keessaa 64 irra jirra. Kabareejiin nuti ammatti irra geenye parsantii 98.8 kabareejii irra geenye irra jechaadha. Aanichaatti hojii waliin gahinsa bishaan dhugaatii qulqulluu fooyyessuuf hojjetamaa jirurraa hawaasnis fayyadamaa ta'aa jiraachuu ibsaniiru. Egaa tanaan dura rakkoo bishaaniitirraa akka ganda keenyatti rakkoo bishaaniitu ture. Rakkoo bishaanii san mootummaadhaaf haa tolu waaqaa wajjiniin paampiidhaan nu bahee lafa keechaayi. Kanaaf duraan kootichatti kan nugu nooriin keenyallee kootichatti kan nugu mootummaan haa galatoomu qe'eetti galfatee tokko isaatiin boonoo qe'eettis galfachuudhaan abbaan dhuunfaadhaanis manatti galfachuudhaan an akka kootitti horiin kiyyas maatiin kiyyas manaa dhuga manatti galfadhee. Shakka magaalaa Caffee Doonsaatti kanaan dura bishaan walga'uu irratti gaaffii ture. Booda garuu naannoo Oromiyaatiin qoratamee bishaan bifa haaraatiin egaa sararri harees diriiree bifa haaraatiin hojjetamee furamee jira michisa rakkoo isaa. Waliin gahinsa bishaan dhugaatii qulqulluu aanichaa fooyyessuun hawaasa aanichaa fayyadamaa taasisuuf bulchiinsi aanichaa hojii bal'aa hojjechaa turuu bulchaan aanaa Gimbichuu Damoozee Wadaajoo ibsaniiru. Bajeta aanaa fi hirmaannaa uummataatiin karaa adda addaatiin miti mootummaadhaanis uummanni haga danda'ametti boolla bishaan gadi fagoo keessoo handi paampii kana karaan ittiin dhugaa jirutu jira jechuudha. Kana immoo rakkoo kana gandoota waliin geenye hunda wal gaheera jechuun danda'amu karaa bajeta mootummaatiin akkuma jirutti ta'e hirmaannaa uummataatiin uummanni karaa ittiin maallaqa isaa walitti qabate mootummaa cinaa dhaabbateetuun bishaan dhugaatii kana biraan gahuudhaaf itti deemaa jiru jira. Akka waliigalaatti garuu amma sadarkaa amma irra jirutti qotee bulaan akka kaleessa horii wajjin dhugaan jiru akka kaleessa laga dhugaan jiru boolla bishaan gadi fagoo karaa ittiin mandara isaa safara isaatti galutti karoora addaa qabannee socho'aa jirra. Hawaasa aanichaa mara caalmatti fayyadamaa taasisuuf kan hojjetamu ta'us bulchaan aanichaa ibsaniiru. Hoggaa dheeraadhaaf bishaan oduu qabu kan rakkachaa ture sun uummanni magaalaa Caffee rakkoon ibsaa yoo ta'een alatti mana isaatti bishaan dhuguu bira dabre karaa guutuu ta'een akkuma kaleessa magaalonni gurguddoon fayyadaman shaaworiidhaan fayyadamaa jira. Karaa guutuu ta'een rakkoonsa hiikkateefii jira. Akka waliigalaatti sochiin uwwisa bishaanii kun baadiyyaattis magaalattis wanni fooyyeen hin jiraati. Wantoota immoo nu hafan kana uummata hirmaachisuudhaan mootummaanis wanni karoorsaa jiru hin jiraati. Bajeta mootummaatiinis hirmaannaa uummataatiinis uummata kana biraan gahuudhaaf haalli itti karoorsinee itti deemaa jirrutu jira jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hirmaannaa dargaggootaa cimsuudhaa fi korri xiyyeeffatee taa'amee jira. Koricha irratti kutaalee magaalaa 11 magaalattiin qabdurraatii dargaggoonni 800 ol hirmaatanii jiru. Magaalattiitti carraan hojii 100 fi 40 baatii 5 darban keessatti uumaman keessaati hirmaannaan dargaggootaa kan keessatti mirkanaa'e ta'uun himameera. Yeroo itti aanuttis dargaggoota 28 hojii misooma magariisaa irratti hirmaachisuudhaa fi bulchiinsa magaalattiitti bajetii barbaachisu ramadamuusaa hooganaan biiroo dargaggoo fi qindeessaa tola ooltummaa magaalaa Finfinnee obbo Abrahaam Taaddasee beeksisaniiru. Dargaggoonni nageenya magaalattii tiksuun gahee isaanirraa eegamu akka bahanis dhahamanii jiru. Bulchiinsi magaalattis deeggarsa isaaniif taasisuu cimsee akka itti fufuu hubachiisaniiru.
Dhaabbanni tola ooltummaa daa'immanii fi manguddoota magaalaa Amboo namoota harka qalleeyyii fi daa'imman karaa irra jiraatan 400 olii fayyaa qillee bara 2013 sababeeffachuun laaqana affeeree jira. Ayyaana kanarratti hunduu harka qalleeyyii naannoo isaa ilaaluun waan qabu deeggaruu akka qabus dhaamamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii magaalaa Amboo irraa nu qaqqabee olaanaa Addis akka ta'utti qindeesseera. Dhaabbanni tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota magaalaa Amboo erga hundaa'ee baatii 3 kan lakkoofse yoo ta'u daa'imman karaarra jiraatanii fi maanguddoota gargaarsa hin qabne waliigalaan namoota 38 ofitti fudhachuudhaan mana kireessee gargaaraatii jira. Namoota 300 ta'aniif mana isaaniitti deeggarsa taasisa. Maanguddoonni fi daa'imman dhaabbaticha keessatti deeggarsa taasifamaafii jirus kunuunsa argachaa jiraachuu isaaniitti gammaduudhaan keessumattuu daa'imman kunneen boru guddatanii isaanis namoota biroo gargaaruudhaaf fedhii akka qaban ibsani. Ilmoo koo coggaarraa koo sanaallee aannan nuu karaayyaa'eeti. Aannan dhuunaa waan nu barbaachise kiniinii nuu bitaa. Ganama qursiin keenya hin dhabu, misiin keenya hin dhabu, irbaanni keenya hin dhabu. Kan irra raafna algaa, siraashii, tiraasii, mindilibsi. Uffata immoo hamma deemu numa nuu fidee nu xuqisa. Nutaan maddasii kan kibiraatu nu ga'ee alamii keessa jirran jedha. Godhanii jiru bishaan buusanii naa kennu inni daaraa na baasa kanarra maallaa godhu konqootti naa laatu kanarra maallaa godhu na keessaa bahee maallaa godhu biyyaa bahee biyya orma Addis Ababaa duwwa dhaloonni koo isaan dheedhee biyya ormaatti hafeetan naqatanii bineensa na nyaachisanii imimmaanuma kunoo jalachuu na jaamse ilmoo koo. Waanuma arganne nyaannee jiraanna bullee midhaan nyaannee jiraanna. Achiin inni namni nutti himet as dhufneyyuu inni nu galchee asitti baay'ee waa'ee seeraan jiraachaa jirra. Waan gaafannu uffata seenaan nyaata saatii keenya nyaanna caammaa namni yeroodhaan nu bita waan hunda jechaadha nu bitan seeraan baradhee boruuf akka nama gaarii ta'e akka isaanitti nama radda'uun barbaada. Hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota magaalaa Amboo kan ta'e dargaggoo Iyyuel Kabbadaa namni waan qabuun walitti dhufuudhaan daa'imman karaa irratti kufan gargaaruun ni danda'amaa jechuudhaan dhaabbata isaaniis sadarkaa naannootti beekamaa taasisuudhaaf kan hojjetan ta'uu ibsani. Tokkoon keenyaaf jiraachuu dandeenya jaalalaan jechuudha. Jaalalaan. Dhaabbanni kun Oromiyaa keessatti asii darbeet Oromiyaa keessatti yoo waaqni nu gargaaree jechuudha Oromiyaa keessatti rakkatoota akkasii daandiirra ijoollee jiraatan jechuudha sassaabnee akkas jechuudha gargaaruu barbaanna. Adda Mulunesh Nagaasaa itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa magaalaa Ambooti. Dhaabbatichi hojii jaallatamaa akkasii hojjechuu isaaniitiif galateeffachuudhaan akka waajjira isaaniitti bira dhaabbachuudhaaf waadaas galaniiru. Kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Ashannaa fi Ajjamaa nama gargaaruudhaaf jaalala namaa qabaachuun murteessaa ta'uu ibsuudhaan hojii dhaabbatichi hojjechaa jirurraa barachuudhaan gahee keenya ba'uu qabnas jedhani. Nama quuqama uummatummaa qabu nama akkasii horachuu ishiitiif magaalli keenya magaala carraa qabdu akka taate natti mul'ata. Egaa nutis bakka jirrutti waan qabnurraa deeggarsa goonee dhaloota akkasitti daandiirratti kufee jiru kana kaasuun nurraa hin barbaadama amantaa jedhuun qaba jechuudha. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Ambooti. Oduun daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromoo irratti kan simbira gahaatu jiru kabajamoo daawwattoota keenya gara odeeffannoo biyya alaa qabannetti dabarra. Saawudii Arabiyaan daangaalee ishii karaa lafoo fi galaana Kwaatar waliin qabdu deebistee saaquuf jedhamee jira. Kunis waldhabdee Kwaatar olloota ishee galoo galaanaa waliin yeroo dheeraadhaaf qabataa turte kan dhaabuudha jedhamee jira. Harkaanfiin kunis gumii kaawunsilii walta'iinsa biyyoota galoo galaanaa kan kibxataa Saawudii Arabiyaatti taa'amuun dura kan fudhatamedha. Shororkeessummaa deeggarsa jechuun olloonni Kwaatar waggaa 3 fi walakkaadhaaf qoqqophii irra kaa'anii turuun isaanii yaadatama. Gamtaan Emireetota Arabaa, Bahariin fi Masriin qoqqophii dippiloomaasii, daldalaa fi imala Saawudiin Kwaatar irratti dabaluudhaan taasisanii akka turan ni yaadatama. BBCtu gabaase. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya kanattaan sun ammoo odeeffannoowwan biizinasii guyyaa har'aatti kan isin biraan geenyu saafamuu mangistuu akkuma sitti argama bakka nagaan dhufte miti.
Baga nagaan turte. Hayyitti ufuu dandeessa.